Jira jirtu kabajamtoota daawwattoota Forex Entertainment Media kun qophii ispoortiiti. Qophii ispoortii keenyaraatiin wal qabatee taphoota liigoota Awurooppaa guyyoota lamaan darbe gaggeeffame kan xiyyeeffatu yommuu ta'u, kanneen keessaa taphni torbaan kana guddaan xiyyeeffannaa argatee kan jiru Ispaanish La Liga keessa kan gaggeeffame Real Madrid fi Barcelona gidduu gaggeeffame olaantummaa Barcelonaatiin lamaaf takka itti dhume. Kanneen fi tapha biraatiin illee Jarman Bundesliga illee Bayern qabxii darbee jira. Kanneen keessaa illee Paris Saint-Germain illee gaa staadiyoomii isaa irratti Reims lamaa fi duwwaatti injifatamee jira. Kanneen fi qabxii biraallee kanatti mari'annu ta'a. Angaggeessaan qophichaa ibsaa nuureetii akkasuma waa'illee kiyyeessa ibsaa Muktaari haga xumurata kan takni faana turan afiraatiin gatan kabajaati. Egaa ibsaa Muktaar. Taphni liigoota Awurooppaa biyyoota Awurooppaa garaagaraa gaggeeffamaa jira. Tapha kana booda gara biyyattii deebi'uuf deemanii kaleessa hundi xumuranii gara biyyaa deebi'anii jiranii. Haa ta'u xumura tapha kanarratti Reaalii fi Barcelona gidduu tapha gaggeeffameetu jira. Kilaasikoon akkuma beekamu yeroo hedduu xiyyeeffannaa addunyaan itti xiyyeeffattuu fi tilmaama guddaa waa hedduu irratti argamudha. Garuu Kiristaanoo Roonaaldoo fi Meesiin efa keessaa bahan booda akka takkatti waa hedduu takka tura xiqqaatee odeeffannoo illee xiqqaatee jira. Xiyyeeffannummaa addunyaatti kan itti kunu hedduu gabboo'ee jira haalaan. Amma wanti lamaan kan jidduu jiru maali? Roonaaldoo Aroomaa fi Vinicius Junior. Bakki isaa lamaanii wanti bu'ee yaamee eegamu. Baay'inaan dubbatamaa jira sooshaal miidiyaa irratti. Isaan kun bakka bu'aa isaanii fakkaata garuu bakki isaan taphatan bakka adda addaati. Kun difeendaraa kan forwardiidha. Isaan gidduu waa hedduu takkaatu jira. Aroolleen efa tapha dhumne boodallee waa'ee Vinicius illee tapha hedduu yaada kanneen ture waa'ee duratti jira. Mee tapha kanarratti gama kaleessa turtii yeroo dheeraa booda xiqqoo tapha bareedaa kalaalle tapha baalaansii eege gama lachuutu ni jechuudha. Yeroo hedduu laaltee jiraatte Real nama taphataa Baarsallee yoo ta'u amma kaleessa Baarsaan waa hundaan caalee ture. Gama fuulduraa kanatti goolii galchuu irratti xiqqoo rakkootu itti mul'achuu ture. Real immoo hin tasa gabboonnee jechuudha. Uummata akkallee yaani inni taphataa ni fidaa maal akka godhu hin beeku. Benzema illee Toni Kroos illee hedduu kaleessa gomsiran jiran. Haa ta'u garuu daqiiqa saadhumtetti goolii itti galteen lamaaf takka itti injifatamee bahee jira. Bara kana Barcelona fi Real Madrid yeroo afur walitti dhufaniiti Barcelona yeroo sadii injifate. Real takka qofa injifate La Liga jalqaba. Amallee absii guyyaa shanii waliin ni qabanii. Haa ta'u garuu gama tapha sadii walitti dhaabeetti injifate Barcelona Real Madrid. Kanaan wal qabatee Carlo Ancelotti gubbaatti illee komiitii jira. Ni areemaa fi ni areemuu waa hedduu takka taasisamuu jira. Mee kanaan wal qabatee tapha kaleessa kanarra maal hubatteeti? Jalqaba El Clasicoon akkuma beekamu sadarkaa addunyaatti tapha haalaan eegamu. Tapha gartee namoonni gurguddaan leenjistoonni abbootiin qabeenya gurguddaan itti dhufanii hirmaatanii ilaalanii kanan doonii yaadannaa Roonaaldoon egaa Madrid gadhiisee Juventus deemee booda El Clasico dhufee daawwachuun isaanii yaadatama. Kaleessa illee akkasuma Pepe Guardiolaan daawwachuudhaan Ingiliiz irraa gara Ispeen yeroo dhufu ni agarra. Tapha El Clasico kun jechuun tapha addunyaan haalaan eegduu irraa tokko keessattuu fakkeenyaaf waggaa gaafa Ronaldo fi Messi faan jiran sanaan dura akkasumatti gaafa Ronaldinho faan jiran taphattoonni cimoon addunyaa kanaaf gumaacha guddaa godhan gaafa jiran kan laallu yoo ta'e sadarkaan itti addunyaan eegaa turte torboon tokko guyyoota bultii 15 dursanii haamileen yookaan miirri ittiin eegaa turan adda ture jechuudha. Kana maaliif jechuu dandeenye haalli amma irra jiran yoo ol qabsiisee kanaan dura Federeeshinii Kubbaa Miilaa Ispeen dubbatee ture gaafa Ronaldoon gadhiisu gaafa Messiin gadhiisu. Taphattoota bakka isaanii fiduu qabna. Maaliif jecha sadarkaa La Ligaa kanaa ol kaasuuf fiduu qabna waan dubbatee irra deddeebiin dubbatee ture. Fakkeenya kaasee ture Haaland, Maappee fiduu qabna jechaa dubbata. Kuni maali sadarkaa kubbaa miilaa Ispeen sadarkaa duraan sadarkaa gaafa Ronaldinhoon, Ronaldoon, Zidane akkasumatti taphattoonni beekaman kun El Clasicoodhaa hojii ol qabatee qaban bakka deebisuu waan barbaade. Morkeessa inni ida'uu fedhaa jechuudha kana bakka buusee. Akka hin hir'isne jechuudha. Akka hin hir'isne bifa sanii akka itti fufu addunyaan gurra kannee fi sadarkaa sanii akka itti fufu barbaadee ture. Garuu wanni inni yaachaa sun ta'uu hin dandeenye. Haalaan gara Sitiin deemee Paaris immoo Maappee gadhiisuu hin dandeenye. Amma garaagarummaan jiru maali yoo jennu yoo ilaalle amma gaafa Ronaldoon jiruu fi Messiin gaafa jiru bifti aanaa fi atiitti eegaa turree fi amma itti eegaa jiru garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Barcelonaan yeroo baay'ee Madrid gaafa taphatu miirri isaanii taphatu Madrid akkasuma gaafa Barcelona taphatu miirri isaanii adda. Ilaalcha siyaasaatii jira waan jaamu jira ilaalcha masaanuuti hanga jaamta waan jiru jira garuu amma eega jarri lamaan taphattoonni beekamoon addunyaa Ronaldo fi Messi gadhiisaniin booda yeroo torba amma wagguma kana keessa jechuudha yeroo isaa fakkeenyaaf tapha michooma Ameerikaa taphatanii turanii Barcelona takkaaf duwwaa mo'ate. Akkasuma La Liga tapha duraa dirree Madrid taphatamee ture. Reaaltu injifatee jira. Sadiif tokko mo'atee jira. Akkasuma tapha Super Cup Saudi Arabia taphatanii turanii
Barcelona tokko mootii gabarraa fuudhee jira. Yeroo dhiyootti immoo tapha supparkaa Coppa del Rey dirree Madriditti taphatameen takka abduu ammootee jira Barcelona. Haala kanaan gaamma kaleessa tapha deebii jechuu La Liga Madrid dirree isaarra mootee ture amma immoo Barcelona dirree isaarratti lammataa mootee ture. Tapha kanarratti akkuma laallee jiru san Barcelonaan takka du'am durfamaa ture. Goolii deeqa sagaletti Vinicius kubbaa dhee Aroon irratti galchisan dursaa ture. Haga daqiiqaa 45tti Madrid takkaaf duwwaam dursaa ture jechuudha. Daqiiqaa dhumte irratti Barcelonaan goolii galchuudhaan takkaaf tokkoon wal qixa baanee ture. Roberto Saadamatti naqeeti takka qixa godhe. Garuu wanti nama ajaa'iba maal ni bakka kanatti Real Madrid takka dursee hanaqu malee akka carraan naqe. Taphattoonni akka Toni Kroos, Modric muuxannaan isaan yeroo baay'ee Champions League nu agarsiisaa turan waan nutti agarsiisan fakkaatu. Maybe sadarkaan dur itti eenee jiru sanii wajji wal qabatee ilaalchin dur itti eegaa ture sanii wajji wal qabatee nutti gad bu'an ta'uu taala. Garuu waan addaa waan isaan dalagan hin jiru kubbaa mijeessanii warra gartee fuuldura weerartoota kan irratti deebisanii kubbaa kana ijaaranii oofuu irratti fakkeenyaaf Sergio Busquets ilaaluu dandeenya gama Barcelonaati wanni inni godhaa jiru jechuudha. Wanta akka hiisan gama Modric Toni Kroos irraa wanni isaan caalaa kan inni natti mul'ate amma kaleessa Kamavingaatu irra caalaa kubbaan wanni godhaa ture addaan natti mul'ate. Amma fitti maaltu jiru ni beektaa? Amma Barca Real jidduu El Clasico jidduu tapha darbiidha. Kana alatti illee jechuun maaltu jira waan siyaasaati wal qabatee waa hedduu rakkaatu jira. Garuu bakka kanatti garaagarummaa kan gidduu jiru maal ni beektaa? Real keessa wanti kun dhabamuu jira. Jibbiinsi duraan akkatti Barca Real walii qaban kun hashanyummaatiif ta'ee siyaasaatiif politikaa wal qabatee gama Realiin dhabamuu jira. Amma fakkeenyaaf waggoottan dheeraa booda Real Madrid torbee muraasa dura taphataa Spain takka dhosoo hin hirreen taphatee ture. Barcelonaan garuu yeroo hunda taphataa Catalan barbaadee bakka buusa. Barbaadee bakka buufata. Jaaru jira ammallee dallawwanni duraan jaaru jiru sun hin diigamne ammas jaaramu jira. Amma laaltoo jiraatee bakka Xavi fi Iniestallee buufatu jira. Pedri fi Gavi taphattoota Catalan cimaa ijaame hunda fidu jira. Real immoo kanarratti dalaguutti hin jiru. Ammallee garaagarummaan jiru maali yeroo laaltoo jiraate Barcelona kan dhaabbate Real Madrid moo'uufi waan biraatiif miti. Real garuu shaampiyoonaa addunyaa ta'uuf dhaabbatee waan jedhamu takka jira. Wanta kun dhugaa fakkaataa bara. Amma laaltoo jiraate Awurooppaa irratti Real Madrid Awurooppaa tana guutuu fiddee cinaa dhaabde tokkollee hin danda'an. Akkuma Tiree Hendereen dubbatetti. Kilaboonni Awurooppaa Real Madrid moo'uu ni sodaatanii jee. Kanaan faallaa garuu Real Madrid Barcelonaa ni sodaata jee. Waan kana arguu jira tapha boodaa kanarratti. Fiigalee amma gama Barcelonaatti ilaalame kaleessa Pedri fi Usmaan Dembelee hin jiran. Isaan jiraachuu dhabuun hedduu isaan miidhe. Maaliif jennaan gama kubbaan kaleessa gama Raafiinaa qofaan jirti. Olii kanaan hin jirtu bara. Maaliif bakka sana eenyu jira? Gaavii jira. Gaaviin namoonni hedduun Gaavii Xavi wajjin wal cinaa qaban. Tapha jechuudha. Garuu an akka ilaalcha kiyyaatti Gaavii kana Iniestaa wal cinaa qabee ilaala yeroo hedduu. Maaliif Iniestaa amala lama qaba. Midfielderas ta'uu danda'a, wiingerallee ta'uu danda'a. Yeroo hedduu Barca keessattillee wiingeras ta'ee taphachuu danda'a. Xaviin bakka sanarraa bakka takka dhaqee taphatee hin beeku Barca keessatti bakka isa takkitti musan. Gaaviin garuu wiingera gubbaa deebaa as deebee taphata. Amma kaleessa inni wiingera gubbaatti hirree ture bara. Garuu inni as taphachuu ture midfiildera gubbaa yeroo as deebi'ee kana bakki sun banamee jechuudha. Baaldee dhufuu ture bakka sana. Yeroo baaldeen bakka wiingera san cufe lifti baakee kun banamee. Tanaaf yeroo hedduu kubbaa gama Raafiinaa kana dhiibanii achiin weeraruu turan. Gama kana hin dandeenye jechuudha. Dembelee filaa amma kaleessa jiraate hedduu isaan fayyada. Maaliif jennaan amma dandee Carvajal hin dandeenye hedduu. Efa Champions League faayinaalaa miidhamee ka'ee booda ga'umsa hin jiru hin dandeenye. Ispeeshaalii baaldee fa'aa qabu hin dandeenye komii hedduu irra ka'uu ture. Gama isaanii miidhamuu ture Real Madrid. Garuu gama Usmaan Dembelee fi Pedri jiraachuu dhabuun haala isaan fayyade. Lammaffatti immoo Toni Kroos fi Karim Benzema kaleessa ga'umsa hin jiran. Maaliif tashii isaan tuqannoo gidduu ilaalte haalaan hedduu xiqqaa. Real Madrid Awurooppaa Champions League irraa gubbaan laaluu turee fi kaleessa kan laalee gubbaan laalle gonkumaa takkaa miti. Asirratti waan Kaarlo Ancelootiin dubbate tokko jira. Yaadanni kana tapha Liverpool hojii takka duwwaa mootii irratti waan inni dubbate keessa miidiyaa irratti nuyi dirree Barcelona yookaan Camp deemnee mo'achuu fi kan mo'annu immoo bifa Liverpool irratti taphanni kanaan ta'uu qabaadha. Gahumsi amma irra jiru kun bareedaadha. Bifa kanaan ni mo'annaa mo'uu qabnaas haalli amma nuti Liverpool irratti agarsiisne kun egaa dhaqaaqalinsaan goolii 6 mo'achuusaa ni yaadanna.
haa ta'u garuu goomsiisaan dirree isaa irratti agarsiisan akkuma agarsiisani dhaadannoo keessatti gara gara taphattoonni akkasuma dubbachaa turan Modricillee dubbachaa ture mo'annoodhaaf dhaadannoon tokko tokko kaasaa turani haa ta'u garuu hiriirri isaan qabatanii seen 4-3 haa ta'u gareen lamaanuu haa ta'u malee akkuma atu kaaste gaafiin 4-3 keessa gara weerartuu keessatti barbaadamatee jira garuu hojiinsaa akkuma Kaarlo Ancelottiin 4-3 haa fayyadamu malee garaa biraatiin yeroo hiinu 4-4-2 jechuudha fakkeenyaaf Valverdeen weerartuu keessatti haa hirmaatu malee hojii walakka isaa hojjeta gaafiinis weerarummaa irratti haa hirmaatu malee hojii walakka isaa hojjeta kun maal isa agarsiisa fuula duratti guutuu miti jechuu gartee taphataan kun guutuu miti guutuu hoggaa jennu maal weeraraa guutuun fakkeenyaaf amma Lewandowski weeraraa guutuudha dirqamni irra hin jiru walakka achi deebi'ee ittisa irra hin jiraatu Valverde fi Gaaviin immoo hojii akkasiitiin hojjetan deebi'anii ittisa irratti hojjetanii garuu hanqinni jira jechuudha walakka sana irratti yeroo baay'ee gama Maadriidiinis gama Barcelonaa jira irra caalatti amma eega Xaaviin dhufee as Barcelonaan jijjiirama guddaa agarsiisee jira jijjiirama inni agarsiise keessa fakkeenya Maadriid yeroo baay'ee haa injifatamu malee eega amma yeroo gabaabaa dhufee as yeroo 3-4 injifachuu danda'ee jira Barcelonaan haa ta'u ammallee garaagarummaan isaanii qabxii sagaleera gama lamaatti horsiisee jira Maadriid haala kanaan gebara fagachaa jira Barcelona immoo dheebuu waancaa waggaa 3 qaba jechuu dandeenya waggaa 3 amma La Liga hin agarree bara kana immoo Champions League keessaas ba'ee jira Europa League keessaa ba'ee jira carraa inni qabu Copa del Rey fi La Liga qofa Maadriid immoo carraa La Ligaatis Champions Leagueatis qaba tanaaf Copa del Rey qaba haga gartee taphni kun xumura irra gahuutti carraa geemee takkaafituu waa jechuun wata akka jechuun miti deebisuu danda'a deebisee harka isaa keessatti naqachuu danda'a garuu irra caalatti Barcelonaan wanni irratti xiyyeeffatu La Ligaa kana jechuu dandeenya La Ligaa kana waggaa 3 fi agarree jechuun kilaboota gurguddaa irratti geeba dhabuu jechuun hangam akka isaan miidhu kan laalloo ta'a maaliif akkaawwantiin isaanii kan sossoo'u taphattoota gurguddaa kan miidhuu dandeessu yoo maalleen jiraateen maalleen kun immoo argamu hagumaati geeba injifattuun dhufa waan ta'eef obsan qaban jechuu dandeenya fakkeenyaaf amma gareen galii Arsenaal kun waggaa dheeraadhaaf waan cara fagaatee jira garuu wanni isa hedduu miidhuu hin miine jechuu dandeenya maaliif yoo jenne isa ikonomikaalii akkaawwantii isaa miidhamee miidiyaa irratti haasofta kan agarre gaafa Arsenaal garjiyan irraa kaasee jechuudha bu'aan ni jira garuu akka tiimaatti taphattoota gurguddaa bitachuudhaaf maalleen guddaan jiraachuu haa ta'u malee kasaaraan qaban jechuu dandeenya walaa haa ta'u garuu kilaboonni gurguddaan akka Barcelona Real Madrid kun obsuu hin dandeenye jechuudha maaliif taphattoota gurguddaa kana fakkeenyaaf bara kana qofa maallaqa isaan basan arginee jirra Lionel Messi sababa akkuma waliin beenu sani maallaqni isaan barbaachise jechuudha maallaqa isaa immoo geemni kun argamu irra jiraata gama Barcelonaatiin waan adeemsa goomsi irra isaan gaariillee ta'u ammallee isaaniif hafa jechuudha Madrid hojjetama hafte amma Copa del Rey dirree isaaniitti ammas kan taphatan ta'a taphan moota yoo ta'e immoo Madrid geeba kanarraa kan baasan ta'a jechuudha. Madrid Barcelona waliin yeroo taphatu yeroo hedduu ni rifata ofitti amanamummaan qabu. Akka garee alaatii wajjin Champions League haa ta'u garee biraatii wajjin olaantummaa isaa agarsiisee moo'usan Real Champions League beenu fi Real La Liga beenu bar gonkumaa takka miti bar amma la Luka Modric kilaboota Awurooppaa gubbaatti urjii ta'ee ba Karim Benzema eenyu firraa qabuu danda'a. Chelsea irratti hatriika taphataan dalagee isa qofaatu jira Awurooppaa keessa hin jiru akkasuma Paris Saint-Germain illee kana wal fakkaataa waa hedduu takka godhu ture kilaboota Awurooppaa gubbaatti dhiibbaa guddaa uuma ispeeshaalii jidduu kanatti Luka Modric laalaa turre miree waliin muuxannoo addaa qaba Toni Kroos illee akkasuma tapha kaleessa kanatti garuu Modric illee wata akka illee osoo hin godhin bahee Toni Kroos illee motora jijjiiramee bahee Benzimaan humna takka illee dhiibbaan goone gama Valverde yoo deebinu immoo Valverdeen Carlo Ancelotti isatti amaneeti bakka isa kaa'ee bakka wingaraa kana jechuudha malee rakkoo irraa miti amma kaleessa Xavi Hernandez taphataa miidhamuu dhabuurraa bakka san kaa'e Ferran Torres fa'aa itti nama waan ta'eef akkuma kanatti Real Madrid illeen taphattoota biraa amma Eden Hazard fa'aatu jira Hazard baay'ee UEFA Real dhaqee booda goomsa illee goomsa gaxaanaa ta'ee jira miidhama irra ture waa hedduu takka jira haa ta'u garuu Marco Asensio fa'aa ni jiranii bara Marco Asensio jira Rodrigo jira Mariano jira taphattoota hedduutu jira hin fayyadamu garuu osoo kun jireeti Federico Valverde achiin kaya fayyadama Valverde Benzema fi Vinicius jidduu kana immoo Luka Modric Toni Kroos fi Camavinga godhe bakka Camavinga kana eenyu jiraate la Chouameni dhiiseeti Camavinga godhe yeroo Chouameni naqe Camavinga kana bita kana gadi haa naqa lift back irra fayyadamaa jechuudha akkuma Zinchenkoon lift back itti hiriiree jidduu seenuu kanatti Camavinga illee amala keessanii taphachuu ture
Haata'u garuu Chouaminiin yeroo tokko takkaan miidhamee ture. Miidhama irraa ifa deebi'ee boodarree hin hiriirre hedduu. Beenchima gubbaa gannaquu ture. Garuu kana maaliin jechuuf fedhee Valverde fi Gaaviin wanti isaan adda godhu maali? Valverdeen midfiildara ta'ullee amala wingaraa qaba. Kubbaanii dhahaa paasii godhaa waa hedduu danda'a. Kiroos illee amma Gaaviin kiroos hin beeku. Laaltee yoo ta'e hobbaata kiroos hin godhagee lafa magaalaa dheeree akkanumatti. Hin beeku waan akkasii inni tapha qofa beeka. Mataa qabatee ishee jeesanii. So maaliin jechuuf fedhee Gaaviin taphatame jidduuti. Ammallee taphattoonni Barcelona Real juga taphatan. Onnee kana dhiiga guutuun taphatan onnee kanneen. Irra du'ee taphata. Haga ammaatillee wanni duraan keessa jiru sun ni jira ammallee jibbeensa Real qaban Real injifatamuu dhabuun hagam takka hanga isaan gubu ammallee argaa jirra bara. Garuu wanta kun Real baran jiru. Dhibbaan tokko kan wanta kun bada jechuun ni danda'ama. Taphattoonni yeroo dheeraaf turan bara maanta ni jira. Danii Carvajal, Luka Modric fi Toni Kroos, Karim Benzema. Asirratti qabxii dagdagaasuu barbaadu maaltu jira seete waa'ee Barcelona Madrid ijoo qabatee maaltu jira ilaalcha Madriditti kun waan kuma dhaawamuu danda'a jechuun hin danda'amu isaan lamaan jidduutti garuu hirrachuu danda'a fakkeenyaaf eedama barruun takka unity kayyoo qabatanii suuratti kaa ture akkuma agarre jira kun maal agarsiisa amma haga tokko haga yaadamee wanni san godhamuun ilaalchisan waan xiqqoo hirratee fakkaata haa ta'u garuu gama Madrid haa ta'u gama Barcelona fakkeenya amma Gaaviin akkuma kaaste hojiin isaa yeroo baay'ee Jaavi Hernandez wal biraa qabani malee amma eega amma torbee lamaan kana keessa goomsi inni fakkeenya kaardii fudhachuu irratti yoo inni agarsiisaa ture yeroo baay'ee miira keessa galee kubbaa taphata miira keessa galuun immoo kubbaa miilaa keessatti kan haala nama miidhu amma fakkeenyaaf tapha Alessa Man United Fulham taphate miira keessa galuun maal akka nama godhu waan agarre Alexander Mitrovic miira keessa gaafa galtu ofillee miita kilaba illee miita kanaafuu maal tasgabbaa'uun takka barbaachisaa natti fakkaata kubbaa miilaa keessatti maaliif kanaan dura Europa League irratti gaafa Manchester United Barcelona taphatu miira addaa keessa galuudhaan kaardii keelloo lama fudhatee tapha itti aanu irratti atabbiiraan taphaatu hin hirmaanne ammallee kaleessa illee wanni taa'aa jiru sila yoo adeemsan tuute santu ta'a an akka nama tokko wanni yaadu maal yeroo takka Gaaviin wanta saayikooloojii barsiisaa yookaan agartee doktora tokko akka isa barbaachisu waan natti mul'ata yeroo tokko maaliif miira kana keessa galuun tapha baay'ee keessatti yeroo ati deddeebitee waan san hojjettu kilaba kana gaafa miitu kilabni kun immoo sadarkaa isa maal gabbuusuu danda'a. Taphataa kana akkamitti dirqama jiraachuu qaba bara. Hin mul'atu jechuudha fakkeenyaaf tapha Manchester City irratti Pedriin jiraachuu dhabuun inni jiraachuu dhabuun hagam takka akkamiidha. Gatii isaan kafalchiisee. Haalaan mul'ata ammallee miidiyaaleen irratti sooshaal miidiyaa haa ta'u miidiyaaleen tokko wannaa isaa jiran maali Pedrii walakkeessa irratti jiraachuu dhabuun isaa hagam takka isaan miidhagan fakkeenyaaf Venesos araajuu qaba jaanii miidiyaan tokkollee kan dubbatin hin jiru akka inni sossoose Carlo Ancelotti illee dubbatee jira Venesos bifa barbaachisu hundaan yoo goolii lakkoofsuu hin dandeenye carraa biraa fayyadamuun dirqama taawaan jiru haa jira kun maal si agarsiisa Barcelona Venesos jala aroo haayuu isaa si agarsiisa aroo kolleen edaa yoo laaltee jirsa sana irratti baay'ee dogoggora hama hedduu baay'ee dalagaa jiru kubbaa taphoota dabreeddarran kaleessa taphatee ture Vinicius akka weeraraatti kubbaa qabatee deemu miira keessa galee deeggartuu waan dhagifee jiru natti fakkaata yeroo taphatu kubbaa kanaaf Venesus yeroo takka waan harkaan itti haasu takka argeen jira gurraa hin dhageessu waan jennatti fakkaata efa gooliin galte booda miira keessa waan galee fakkaata boqonnaa duraas boqonnaa boodaas sila boonne garuu kaleessa miira yookaan immoo deeggartuu taphaan dhageeffachaa jiru natti fakkaata kuni maali social media baay'isanii waa'ee isaan lameen haasa'u kilaboonni isaan lameen irratti xiyyeeffannaa godhuun isaan san araajuu akka dogoggoru boo'isee jiranitti fakkaata. So akka waliigalaatti bakka kanatti bilchina fedha waan akkanaa kanarraa eeguudhaaf. Achirratti Carlo Ancelotti waan dubbatee qaba waa'ee Madrid hojii turtii isaanii waliin turuu waan takka waa'ee yaada kannatee miidiyaa irratti. Ani Madrid waliin turuun barbaada. Ji'a sadiif ta'e waggaa sadiif barbaannaan ani as turuun barbaada waan jiru haasa'ee jira. Kuni maali amma geeba laaligaa kana yoo kan fudhanne taate meebii ari'amuu danda'a waan jiru sammuu isaa keessa waan yaadanatti fakkaata. Gama biraatti taphattoonni Barcelona waan kaasaa jiran jira fakkeenyaaf Sergio Robertos ta'e waa'ee Lionel Messi wajjin qabatee nuti Messi nu barbaachisa yeroo kanatti waan jiru baruu takka gadhiisaa turanii. Miidiyaan adda addaa gadhiisa Messi fi Laporta wal nu barbaachisa yeroo ammaa kanatti Paaris keessatti turiinsi inni turaa jiru achi keessatti isaaf hin gahu waan jiru waan takka gadhiifamaa ture ganama kana hanga istiidiyoo seenutti illee ilaalaatiin ture.
hagam takka ammallee abdii isaa miisirraa qaban abdii murachuu dhabuu isaaniitii fi haalli amma isaan dibanne yeroo baay'ee kubbaan Barselonaatti beekamu walakka isaan muree seenuudha. Walakka isaan namni akka isaan muree kubbaa mijeessuu fi goolii lakkoofsuu irratti dandeettii qaba haga ammaatti waan hin jirre natti fakkaata. Lewandowski taphataa kubbaa fixuudhaan beekama Ronaldo ta'anii namni akka isaa jiru waan natti fakkaata waan jiru natti fakkaata kubbaa xumuruu irratti yaalii inni godhu kubbaa xumuruudhaaf baay'insi inni sarara si mijaa'u irratti beesee eeggachuu kubbaa fudhachuu irratti taphataa addaati. Taphataa adda taanaanu Aubameyang kaayanii gara Chelsea erga isaan oofanii isa kana kan dhisan Aubameyang illeen kalaalee ta'e kaleessa dhufee ture kaleessa daawwatan daawwatee bakka hojii uffannaa keessatti yeroo taphattoota wajjin suuraa kaayanii turanii kun maali hariiroon isaa fi taphattoota Barcelona jidduu jiruu fi hariiroon isaa Xavi Hernandez jidduu jiru Leenjisaa jidduu jiru haalaan waan gaarii ta'uu nutti agarsiisa ammallee dhuma bara kanarratti waan deemuu wanni barbaadu dubbatee ture. Grand Potter Aubameyang squadra Champions League ala godhee jira. Kanarratti akka itti komii kaasee ture akka wantoota isa mufachiisee illee dubbatee ture. Xavi wajjin wal qunnamee jira wanta yaamu takka jira achitti bakka fedhuu fi waan takka takka irratti wajjaa isaanii turan jaanii. Ati gama ganna dhufu irratti achillee deemuu danda'a. Kilaba Ameerikaa Los Angeles illee dhaquu danda'a waan jaamu takkaatu haasa'amu jira. Hagammaa ragaan qabatamaa wanti bahe hin jiru maddi qulqullaan Fabrizio Romano hagammaa tana warra reeporti godhe hin qabu. Tapha kaleessa kanarratti egaa wantoota hedduu takkaatu ta'ee gama biraatiin illee kaleessa wanti tapha kanarratti daawwadhe maali jaalallee lamaan tokkotu Barcelona amartii walii kaa'u turanii akka ishii fudhuu fedhuu fi kana jeeti gaafatee ture laaltoo jaatu kan irratti waan nama ajaa'ibsiisu deeggartoota Barcelonaati. Hanga wayyaa jarri lamaanuu uffata Barcelona uffatanii jiranii. Deeggara Barcelona beekamaa. Madrid uffatee Madrid osoo isin Madrid uffattiin Barcelona uffatee akka waan jarri waan rikaa wal godhatu fakkaata. Garuu akka isaan jarri lamaanuu Barcelona deeggartoota Barcelonaati achirratti jaalallee isaa akka isin surprise godhee amartii deessee fi ishilleen haayatee akka fudhatte sammuudha. Akka jaalatee akka gartee isatti wanna taatu waan gaafatee kun egaa miidiyaan akkuma gadi kana istiideema dirree kubbaa keessatti wanni takka illee waan miidiyaa kaameraa jala tokkotu waan hin jirre as baasee nu agarsiisuu dandeetti jira. Kanaa wajji wal qabatee gara egaa mee ammaan tana kanarratti xumurraamee qabxii isaanii ilaalla amma Barcelonaan tapha 26 taphatee qabxii 68 qaba. Kanatti qabxii 12 Barcelona Real Madrid illee tapha kanaa wal fakkaata taphatee qabxii 56 qaba jechuudha. Qabxii 12 jechuun tapha afuri. Taphni hafe tapha 12. Ammallee beetee Barcelonaan shaampiyoon ta'e jechuu miti. Ganaadha wanti taphni hedduu jira. Taphni 12 jechuun qabxii 36 yoo xiqqaate. Qabxii 36 jechuun immoo haala waan guddaadha tapha keessa taphataa miidhamuu jira. Wahiddu suqunnama. Ammallee garuu wanti xiqqoo kan adda godhu maali Barcelonaan taphoota Awurooppaa hundarraa ala ta'ee jira waan ta'eef gama kan akka La Liga kan akka shaampiyoonaa ta'u hundulee Copa del Rey xumura gubbaa jira fakkaata. Kanaan wal qabatee Atletico Madrid qabxii 50 takka qabaa Real Sociedad qabxii 48 takkaan gaafuriiti kan jiranii. Mee gama Ingilizitti haa dabarru taphoota gaggeeffameetu jira. Liigii biyya keessaas illee FA Cup illee United Fulham waliin taphatee 3 fi takkatti injifatee tapha kanarratti egaa taphattoota lamaa fi leenjisaa kaartii diimaa istaadiyooma keessaa bahee William kaartii diimaan bahuun sirruma kubbaa galtuu harkaan deebisee kaartii diimaa fudhatee bahee kanarratti egaa amma Alexander Mitrovic taphataa Serbiyaati. Yaani gochi inni raawwate gocha taphataa professional ta'e tokko irraa gocha hin eegamne jechuun wanti kun. Kanarraa illee leenjisaa isaanii illee Marco Silva illee waan kana deeggaruun qabu ture. Yaani haa ta'u garuu amma taphattoota lamaa fi leenjisaa illee kaartii diimaan istaadiyooma keessaa ari'amanii jiranii. Kana wal qabatee egaa United hedduu rakkachuu ture haga kaartii diimaan hin bahin duratti jechuudha. Efa kaartii diimaan bahe booda egaa olaantummaa fudhatee egaa akkasitti 3 fi takkatti injifatee karaa sadarkaa itti aanutti dabree jechuu Manchester United. Taphni itti aanutti tapha xiqqoo ulfaataadha fakkaata amma kilaboota afurtu jira marsaa itti aanutti dabree mee tapha United fi Fulham kanarraa waan takka takka mee waan hubattee jira. Asirratti taphni Fulham fi Man United akkuma ilaallee jirru daqiiqaa 70 fi wayiif takka abduu waan durfamaa turanii Manchester United. Haa ta'u egaa William diimaa fudhateen booda itti aansuudha yeroo san battalumatti osoo gana penalty hin dhoomin diimaa lammaffaa Alexander Mitrovic abbaa murtii walakkeessa tapha san irratti ture diimaa kanuudha waan atirii dalageessu fakkaata. Bakka itti beenu taphataan atirii garuu daloogaa garuu abbaa murtiitu atirii dalage. Taphattoota lamaaf Fulhamiif kanne leenjisaaf kanne leenjisaa Marco Silva yeroo takkatti kanne sanaan booda wanni ta'e immoo goolii dabaluun
deeqa gooliin peenaalitiin seenee deeqa tokko lama osoo hin gahin gooliin lammaffaa dabalamtee Sabatisertu naqee taphataa lamaaf tokkoon seentee ammas yeroo muraasa keessatti gool sadaffaa yeroo seentu agarra. Kun kan ta'uu danda'e dogoggora taphattoonni Fulaam dalagan haa ta'u abbaa murtiitiin haa ta'u fakkeenyaaf amma kubbaan goolii deemtu san riilii dhugumatti inni harkaan deebise waan jiru kan laalle yoo ta'e fakkeenyaaf bakka sanitti VAR akka inni dhaqee ijaan laalu carraa kanneef ture abbaa murtiitiif. Garuu inni direct wanni san gara diimaa akka nama tokkotti wanni ilaalu maali fakkeenyaaf kubbaan san goolii eegana waan hin jirreef goolii deemtu ture. Garuu Wiiliyaam kubbaa san riilii dhugumaan harkaan deebisuuf yaalii godhe. Moo kubbaan gara harkaa dhufte waan jiru laaluun irra ture abbaa murtii bakka sanitti Wiiliyaam. Saniifuu amma akka jettutti bari sirrii miti jechuu jirta kaardii diimaan. Maaliif kaardii diimaan isarraa taphataatti aanu kan abbaa murtii darbe san direct kan ibsuu danda'a. Abbaa murtii tokko. Alexander Mitrovic sun badii dhugaadha. Tapha birallee mumkin adabamuu danda'a. Adabamuu danda'a. Garuu Wiiliyaam san kaardii keelloodhaan bira dabruu danda'a ture. Direct diimaa kan nuuf. Asitti gara waan takkaatu jira bara. Diimaa kan nullee community qabu. Kun murtii isaati. Diimaa yoo kannetti illee haqa yoo diimaa kan nubaateef illee rakkoon qaba. Bakka tana maaltu jira? Yellow card kan nati kuma kan waan san agarsiisu carraa kanneef ture. Carraa kanneef san maali? Waan lama akka laala. Tokkoffaa dhugumatti inni kubbaa san harkaan deebisuuf yaalii godhe. Lammaffaa kubbaan gara harkaa dhufte immoo isa gara kubbaa deebe. Bakka san laaluun irra ture. Fakkeenyaaf kan laaltee kubbaa san irratti Wiiliyaam waan gama gooliif darbe fakkaata utaalee fakkaata. Achirratti gaafa utaalummaa harki isaa kuni waan gaddimu ol siqe waan jeeqala leetti bakka irraa waan sun achumarratti jallatee hafe. Bakka san nama tokko gaafa ati dhohitu yoo rifatellee sochii godha jechuudha. Yoo rifatellee namni sochii godha. Wanni san ilaalcha isaatiin maal murtiisa waan jiru VAR carraa isaa kan nuusan laalee keelloodhaan bira dabruu danda'a ture. Garuu diimaa kan nuusan tapha diimaa lammaffaa fi koochiifillee leenjisaa kan nuusan wanni fide diimaa inni fudhatan ta'utu isaa agarsiisa jechuu barbaadeeti. Bakka kanatti leenjisalleen Marko Silvallee rakkoo qaba. Mitrovic illee rakkoo qaba jechuun fufadhaan. Miira keessa galanii waan adda miira reefu irraa isaa ture sana amma kana keessa wanta kanaa kun taphataa professional leenjisaa professional wanta kanaa kun eegamu gonkumaa. Alexander Mitrovic akkasitti darbee gocha akkasii san gonkumaa godhuun qabu inni. Kun waan professional ta'e tokkodha waan eegamu miti. Lammaffatti immoo leenjisalleen reaction akkasii gorsiisuun qabu. Sirrii miti alaa kullee wanta kun hundi nu jechuudha. Seeraa jira. Haa ta'u garuu sanboota yaada kan ture Marko Silvaan leenjisaan Fulaamii nuti nuti kabajaa qabnaa nama hundaaf kabajaa qabnaa wanni ta'ee jira murtiin keessaaniitii jeetii yaada dubbatee dabarsee jira. Ati kana wal qabatee gaa Yuunaayitid haa ta'u injifatee gara marsaa itti dabaree jira. Marsaa itti aanu tapha guddaa isa eeggata. Biraayitana hojii qaba. Biraayitana hojii qaba. Siitillee Brentford hojii qaba. Haa ta'u kanaa wajjin wal qabatee taphni biraa guddaan Premier League Ingiliziitti Arsenaal gaa eegaa Sporting Europa League irraa ba'ee injifachuu danda'ee jira. Namoota baay'ee biratti Arsenaal akka duraan isaa deebi'ee waan jiru komii takka kaasee ture garuu komii san haquu danda'anii jiran taphattoonni Arsenaal. Crystal Palace dadhabee yaanii jirraa waan jiru kaasaa jiranii ammallee injifannoon teenyumaa waan jiru waan dhugatti mirkaneessan natti fakkaata. Europa League irratti taphni haalaan ulfaataa ture tapha El Clasico kaleessa ilaalle caalaa tapha haalaan ulfaataa saffisa qabu ture garuu taphattoonni baay'ee. Tapha kanarratti maalan hubadhee barana beektee wantoonni hedduun takka wal fakkaataa taatee jirte seenaan jechuudha. Akkuma tanaan dura dubbatamaa turetti 2017 Kylian Mbappeen Paris Saint-Germain seenee 18 waancaa addunyaa guddaa nyaatee akkasuma Ronaldinho gochoolleen 2000 takka seenee 2002tti addunyaa akkuma nyaatee waa hedduu akka wal qabatee kanaaf wal qabate maal jechuu fedhee gama Sporting fi Arsenaaltti yeroo deebinu Sporting Lisbon Arsenaal tapha kana ala godhee ture. Kuma lama malee kana wal fakkaata Sporting Lisbon Manchester City Europa kana ala godhee ture Europa League ala. Wal fakkaata aggregate dhaan moo'ee dabre Europa League. Yeroo sanitti fiitiin garuu shaampiyoona ta'ee ture liigii kanatti. Seenaan kun gama Arsenaal wal fakkaataadha jeetii fudhadhe maaliif yeroo ammata boodaa kana wanta kana kun tahaa jira. Lionel Messi illee waancaa addunyaa yeroo nyaatu seenaa hedduun wal fakkaataa ture. Maradona wajjin goree inni taatee fi maal wanti kun hundinuu wal qabataa dhufe. So Sporting Lisbon Arsenal hoffiseeti kan jiru akkuma sanaan dura 2012tti waggaa 10 akka dura City illee akkasumatti Sporting Lisboniin Europa League ala ta'ee aggregeetii Mohameeti jechuudha. Haa ta'u garuu amma sanitti egaa City shaampiyoona ta'ee ture. Arsenal illee kanaa hojii shaampiyoonii ta'amuun ta'uu kan jiru irratti waan takka komiin haatu jira. Kanuma wal qabatee akkuma ati jette Arsenal ammallee liigicha dursaa jira qabxii
saddeetiin dursaa jira tapha haftee qaba waan ta'eef Manchester City haga sitti qabxii saddeetiin dursaa kan dursu ta'a. Gama biraatiin Manchester Cityin FA Cup irratti goolii 6 duwwaan taphataa isaanii kaampaanii leenjisaa Berliin ta'uu isaaniitti dirree isaanii keessummeessanii goolii 6 kan jiran 6 irraa immoo walakkeessa Erling Haaland naqee jira. Erling Haaland tapha Champions League tokkoo fi FA Cup tokko irratti goolii 8 naquu danda'ee jira. Guyyaa shan keessatti. Torbii tokko keessatti tapha lamatti goolii. Garaagarummaa guyyaa shaniitti goolii 8 naqe. Kun immoo Erling Haaland fuulduraaf eessa akka deemu tilmaamuun nama dhibu saffisa hamaadhaan fiigaa jira. Gama biraatiin immoo Ligue 1 Paris Saint-Germain dirree isaa irratti qabxii darbee jira. Bayern Munich akkasumas Bayer Leverkusen qabxii darbee jira. Kanuma hojii wal qabatee Paris Saint-Germain qabxii 7 liigichaa dursu. Marseille demo qabxii lammaffaan sadarkaa lammaffaan jala deemaa. Paris Saint-Germain qabxii 66 ni sadarkaa takkaffaa gubbaa kan jiru. Olympique Marseille qabxii 59 ni sadarkaa lammaffaa gubbaa jira. Leensiitu jira baranaa kilaba Ligue 1 kilaba cimee. Leensi leenga qabxii 57 qaba. Monaco 54 qaba. Olympique Marseille fi Olympique Lyon fi Lille fan isaanii gaggaboonni jiranii. Liiga kana keessa illee ati haga takkatti morkiin nama jira. Gama biraatiin gambarana liigni xiqqoo morkii guddaa argata Awurooppaa keessatti takkaffaa gubbaa kan jiru liigii Jarman Bundesligaadha. Bayern Munich fi Dortmund gidduu morkiin akkuma itti fufee jira jechuudha. Kaleessa Bayern Munich Bayer Leverkuseniin lamaaf takkatti injifatamee sadarkaa takkaffaa isaa gadhiisee jechuudha Dortmundiif. Dortmund goolii 6 takkatti injifatee koleen. Sanifama Dortmund qabxii 53 takkaffaa gubbaa jira. Bayern Munich immoo qabxii 52 sadarkaa lammaffaa gubbaa jira. Union Berlin kilaba kana namoonni hedduun beekuu danda'anii gabbu'ee digaacha keessaa hedduu rakkatee ol bahee amma garuu shaampiyoona ta'uudhaaf hedduu cimee taphatu jira. Qabxii 48 qaba. Munich hojii garaagarummaa qabxii 4 qofaa jechuudha. Inni illee gama shaampiyoona ni tahaa itti osoo hin ta'in kubbaadha wanti kun kubbaan baala kan hin beekamu. Waggaa dheeraa booda kuma lamaa fi 19 inni kan divizoona keessa gabbu'e. Haala kanaan immoo morkota cimaatee argamuusaa kan nama ajaa'ibsiisu yeroo dheeraa ture waan ta'eef. Kuma lamaa fi 5 gara gadii bu'e kuma lamaa 19 ol deebi'e. Yoo xiqqaate waggoota 14 dabaran booda jechuudha. Deebi'ee egaa wagguma muraasa booda hara morketti deebi'ee takkaffaa ture haga torbee tokko takkaa keessatti gamanni qabxii 48 sadarkaa sadaffaa gubbaa jira. Gama biraatiin liigiin seeriyaan immoo kan nama ajaa'ibsiisu. Seeriyaan xumura jechuun ni danda'ama. Qabxii Naapoolii qofa himnees illee yoo dhiifne illee waan akka homiin hin jiru yaada. Qabxii 70 takkaan jira gaa. Lammaffaa kan jiru qabxii 52 qaba. Garaagarummaa qabxii 19ti. Taphoota muraasa booda kan xumuramu ta'a. Ati tapha 4 booda kan injifatu yoo ta'e nyaachuu isaa gamanaan ni mirkaneeffata. Waan takkaatu hubadhe wanti argee nama dhuunfaa tokko jira Sandro jedhamu Awurooppaa keessatti ammaan tana miidiyaalee hedduun gadhiisu jiranii 2015 as shaampiyoona warroon ta'u jeeti sadarkaa liigiitii fi sadarkaa shaampiyoona liigallee lafa kaayee ture tilmaama. Wanti kun gadhiifame 2014 keessa 2015 irraa jalqabee liigii kanaa nyaataa jee waan kana dubbatee jira. Waan kanarratti maali wanti inni dubbate 2023 Naapooliin akka shaampiyoona ta'uu dubbate shaampiyoona liigaa. Seeriyaan illee akka inni shaampiyoona ta'uu dubbate. Kana wal qabatee Arsenaal illee 2023 keessa akka liigii isaa shaampiyoona ta'uu fi 24 irratti Arsenaal shaampiyoona liigaa ni nyaata. 25 immoo Yuunaayitidii nyaataa jeeti gaa wanti kun kalafa kaa'ame. Wanti kun gadhiifame 2014 jaanii miidiyaan hedduun gabaasu jiranii. Garuu Fabrizio Romano waan kana agaamatti hin gabaasne dhugaame waan jiru kanarratti illee gana eegu jira. Yoo wanta kun dhugaa ta'ee waggoottan 10 darbe kanaaf akkana kennamtichi kan lafa kaayee jira. Kanamee yeroo irra geenye kan laala. Dhugaa ta'e wantoota kan madda kun editing jedhamu editing miti kan beekee kan yoo kan laallu ta'ame qabxii biraa qabaachuu baattee gamma xumura dabarra. Akkuma ta'etti qabxiin tun tilmaamni kun kan hojiirratti taalaan Arsenaal oduu gammachiisaadha. Deeggartoota Arsenaaliif Yuunaayitediif illee kan hedduu gammachiisaa ispeeshaalii Naapooliif. Kabarana kana Naapooliitu nyaata jeeti kan dubbate. Already tilmaamni kun gama Naapooliitiin waan mirkanaa'u jiru fakkaata. Akka Awurooppaatti takkaffaa jira Naapooliin. Arsenaal immoo kun inni deeggartoota Arsenaaliif illee ni ulfaate hedduu Arsenaal wanta kun oduu gammachiisaadha. Ati meedii tokko kan jiru mee afaan keenyas deemu jira. Okay, kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa irraa qabannee dhufne kana fakkaata. Aga sagantaa itti walitti deebinu nagayaan tura isiniin jaa.